Akkam nagaa isiniin jedha hordoftoota Oromoo Saamsang irratti nu hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedhe har'a ammoo maxxansa baay'ee murteessaa sadii isinii fideetiin jira. Barnoota baay'ee murteessaa sadii isinii fideetiin jira. Barnoota kana sadeen isin yoo dubbiftan dhugaa isiniin jenna sammuun keessan isa ammaa caalaa ni qarama jechuudha. Keessattuu namoonni YouTube irra hojjechuu barbaadan yookaan hojjechaa jirtan waan kana dubbistanii barachuun dirqama isinirratti ta'a jechuudha. Dhugaa jirtu isiniif ibsuudhaaf namoonni waa dubbisanii fi namoonni waa hin dubbisne tokko miti. Hubadha. Namoonni waa dubbisanii fi namoonni waa hin dubbisne tokko miti jechuudha. Har'a warroonni fagaatanii deeman warroota waa dubbisanii jechuudha. Yookaan immoo asuma YouTube kana irratti yoo fudhanne warroonni har'a subscribe hedduu qaban jechuudha yookaan hordoftoota hedduu qaban warroota waa dubbisanii jechuudha. Warroonni immoo subscribe gadi aanaa qaban yookaan yeroo hunda rakkoo subscribe haasahan warroota waa hin dubbisne jechuudha. Kanaaf maxxansaaleen nuti har'a dhiyeessineef sadeen kun waa'ee YouTubein kan wal qabatudha. Kottaa dubbisaa irraa baradhaa isiniin jenna isiniif galee. Maxxansaaleen kun sadeen maali kan jedhu isiniif ibsuudhaaf tokkoffaa irratti YouTube irraa qarshii kee baafachuuf karaa sirrii jedha. Egaa kun waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha siif galee. YouTube irraa qarshii kee baafachuuf karaa sirrii namni sitti himu hin jiru. Yookaan yogguu sitti himan waa irraa hir'isaniiti sitti himan jechuudha. Siwalee kanaafuu nuti ammoo waan sirrii ta'e waan ofii keenyaaf yaalii irratti goonee agarre jechuudha. Waan akkasii sirriitti barreessinee jira waan ta'eef kottaa dubbisaa isiniin jenna. Akkuma agartan as jalatti maxxansa kana keessatti warri YouTube irra hojjettaniif yookaan hojjechuu karoorsitaniif akkaataa maallaqa YouTube irra hojjettanii ittiin argachuu dandeessan karaa sirrii fi dhugaa ta'e isiniif ibsinaa jedha. Waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Maxxansa kanaati eega dubbistee booda dhugaa isin jenna ofii keetirra dabartee namoota biraayyuu gorsuu dandeessa jechuudha. Asirratti ammoo waa'ee YouTube fi waa'ee AdSense kaafamee jira. Jalarratti YouTube irraa galii argachuu maaltu nu barbaachisaa jedha. Gaafiin gaafatame kun deebiin as jalatti kennamee jira. Waan YouTubein sirraa barbaadu keessaa 3 tarreeffamee jira. Seera keenya dubbisii fudhu kan jedhu AdSense irratti akkaawuntii banuu qabda kan jedhu subscribe kumaa fi view sa'aatii 4,000 fiduu qabda kan jedhu. Egaa kun sadeen isaaniitu tarreeffamanii jiran jechuudha as jalatti kun. Dhimma jabaa jedhamee ammoo iccitii baay'ee jabaa ta'e as jalatti sitti himamee jira jechuudha. Dhimma Google AdSense wal qabatee yoo xalayaan Google irraa nu hin gahin maal gochuu qabna kan jedhuufillee deebiin kun kennamee jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Namni YouTube irra hojjechuu barbaade yookaan hojjechuu karoorse hundisaa waan kana dubbisee barachuun isarratti dirqama jechuun ni danda'ama. Lammaffaa irratti kan isiniif dhiheessine YouTube irra hojii eegalu bakka eegalumsaa sirrii jedha jechuudha. Amma namoonni tokko YouTube kana irra bakkuma irraa eegalan wallaalanii oliif gadi fiigan ni jiru jechuudha siwalee yookaan guyyuma guyyaan yaada isaanii kan jijjiiran ni jiru. Maxxansi kun namoota akkasii baay'ee gargaara jechuudha. Akkati YouTube irra akkaataa YouTubein jaalatutti akka eegaltu si taasisa. Siwalee dhugaan sin jedhaati maxxansa kana dhuftee guutuu isaa yoo dubbifte ati boruun nama professional taatee YouTube irra hojii eegaluu dandeessa. As jalarratti ammoo oduu gammachiisaa jedhee oduu baay'ee gammachiisaa ta'ellee isiniif himamee jira. Oduun kun maali kan jedhullee dhuftanii dubbistanii baruu ni dandeessu jechuudha. Sadaffaa irratti waggaa tokko keessatti sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 dirqama fiduu qabnaa jedha. Kun ammoo ilaalcha dogongoraati sirreessa. Maaliif namoonni tokko chaanaala bananii ani waggaan irratti gahee ari'amuu fi warri YouTubein an fudhatanii chaanaalin kiyya subscribe 1,000 qabu namoota jedhanii gaafatantu jira. Kanaaf ammoo deebiin sirrii kennamee jira jechuudha. Waggaa tokko keessatti ani YouTube irraa nan ari'ama yoo jette dogongortee jetta. Kun ilaalcha dogongoraati. Kamtu sirriidha kan jedhu deebiin as jalarratti kennamee jira. Kottaatiin dubbisaa irraa baradhaa isiniin jenna jechuudha obboleewwan keenya hundi keessan jechuudha. Barnootni nuti dhiheessinu dhugaa isiniin jenna barnoota baay'ee murteessaa ta'an gaaffii namoonni gaafatan irratti kan hundaa'edha. Dubbistanii akka irraa baratan isin gorsina jechuudha. Barnoota amma isiniif dhiheessine kana sadeen jechuudha. Linkii viidiyoo kana jala jira jechuudha. Description box keessa jira. Koomentii jalqabaa irra jira. Jalqaba linkii isa tokkoffaa irratti tuqxee dubbistee ammallee isa lammaffaa irratti tuqxee dubbistee akkana taraa taraadhaan dubbista jechuudha siif galee achi booda waan siif hin galiin
koomentii viidiyoo kanaa jala nuuf ka'a. Nuyi ammoo riipilee gochuudhaan deebii siif kennina jechuudha si wale. Akkasitti gara fuulduraatti tarkaanfachuu ni danda'ama. Dhiheenya kana waa'ee YouTube irraa viidiyoo hedduu upload goona waan ta'eef chaanala keenya subscribe godhaadha. Duraallee nu hordofaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatooma. Nagahaan tura.